Tajaajila elektirikii Oromiyaatti distriktiin Adaamaa bara 2015 keessa maamila haaraa 25,539 fayyadamoo elektirikii taasisuu beeksise. Distriktichi raawwii hojii bara 2015 irratti addatti ABS'if ibsa kenneera. Tajaajila elektirikii Oromiyaatti distriktiin Adaamaa godinaalee 2 godina Shawaa Bahaa fi godina Arsii keessatti aanaalee 57 fi magaalota 4 irratti wiirtuu kenniinsa tajaajila 30 banachuun maamiltoota elektirikaa 200,000 fi 69,000f tajaajila kennaa jira. Daayiriktarri tajaajila elektirikii distriktii Adaamaa Obbo Biraanuu Oljirraa ibsa addatti ABS'if kennaniin distriktichi bara 2015 keessa tajaajila isaa fooyyessuu fi dijitaalessuu itti quufinsa maamilaa dabaluu dhiyeessii tajaajila elektirikaa babal'isuu galii keessoo guddisuu fi carraa hojii uumuu irratti xiyyeeffatee hojjechuun bu'aaleen gurguddoo galmaa'aniiru jedhan. Lakkooftuu haaraa galchuu hojii wal qabatee kan nuun raawwanne 25,539dha. Lakkooftuuwwan 25,000 gashine kana ijoollee IMX'dhaan ijaaramanii seektara kana irratti yookaan tajaajila barnoota elektirikisiitii wajjiniin wal qabate IMDT wajjiniin wal qabate wajjiniin ijaaramanii hojii dhabaa turan waldaalee hedduu gurmeessinee carraa hojii uumuu dandeenyeerra jechuudha. Kunis almost gara nama 2,000 olii tu kana hojjetaa guyyaa dabalatee gara nama 2,000 oliitu ijaaramanii tajaajila kana kennaa turanii jechuudha. Bara 2015tti distriktichi maddoota galii biilii fi lakkooftuurraa qarshii biiliyoona 3 sassaabuuf karoorfatee qarshii biiliyoona 2.6 sassaabuu himaniiru. Bara baajetaa darbe kanatti maamila haaraa 25,539 simachuun fayyadamoo elektirikii taasisuu kan himan Obbo Biraanuun hojii kana keessattis dargaggoota 2,000f carraan hojii uumamuu dubbataniiru. Gara qarshii biiliyoona 3.2 kan ta'u karoorfannee turre isa keessaa raawwiin keenya gara biiliyoona 2,600 fi 29,168 264 fi saantima duwwaa 2 sassaabnee parsantii 93 ol achiif gooneerra jechuudha raawwiin. Hojimaata kenniinsa tajaajila elektirikii dijitaalessuuf hojii hojjetameen distriktichi baankii daldala Itoophiyaa fi Itiyoo Telekoom waliin qindaa'uun kaffaltiin biilii karaa moobaayil baankingii fi teeleebirriin akka raawwatamu ta'eera jedhan. Karaa dijitaalawaa ta'een kaffaltii akka raawwatuuf bara 2015 jalqabaa kaasnee hojii guddaa hojjechaa turre. Haa ta'uutii akkaataa progresii yookaan immoo maamiloonni fudhatanii hojii irra oolchuu irratti hanqinoonni tokko tokko ni jiru turanii kana furuuf Itiyoo Telekoomii fi baankii daldala Itoophiyaa waliin ta'uudhaan riilii kana wajjin wal qabatee tarii baankiin daldala Itoophiyaas Itiyoo Telekoomiinis carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Waajjirri lamaanuu wiirtuuwwan tajaajilaa keenya iddoo jiranitti ogeessa isaanii hundumaa maateriaalii qabatanii jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa raawutarii piriintarii isaanii fidatanii hojjettoonni ofiisaroonni maamila waajjira baankii Itoophiyaatti keessumsiisan waajjira keenya dhufanii taa'anii wiirtuuwwan tajaajilaatti warra CB birrii akkaawuntii hin banatiin warra moobaayil baankii hin banatiin achumatti develop godhanii kan keenya siistemni keenya hin danda'a waan hundumaa fudhachuu hin danda'a ture achi taa'anii maamila hundumaa gara dijitaalaatti fiduu irratti shoora guddaa taphataniiru. Riilii baay'ee galata guddaa qabna. Teeleebirriinis Itiyoo Telekoomiinis neetworkii isaanii durumayyuu aksesii waan qabnuuf hanga distriktii kanaatti hanga saatalaayitii qabanitti ogeessa isaanii hundumaa awweer godhanii nu wajjiniin akka hojjetan haala akkasii mijeessinee sadarkaa amma jiruun waxabajii 30 irratti maamila qabnu keessaati parsantiin 89 tuqaa 2 karaa dijitaalawaa kaffaltii raawwataniiru.
Hanqinaalee bara 2015 keessa mul'atan miirri tajaajiltummaa ammallee sadarkaa barbaadamurraa ga'uu dhabuu rakkoo doolaaraan wal qabate meeshaaleen biyya alaarraa galan harkifachuu fi rakkoo dhiyeessii utubaa konkiriitii galtee karoora bara 2016 taasifachuun fedhii annisaa bal'aa hawaasa bira jiru guutuuf xiyyeeffannoo olaanaan kan hojjetan ta'uu tajaajila elektirikii Oromiyaatti Daayirikteerri Diistiriiktii Adaamaa Obbo Biraanuu Oljirraa ABS'tti himaniiru. Dhiyeessiin biyyoota alaati bitamanii galanii wajjin wal qabate rakkoon doolaaraa tiraansfoormarii fi maateriyaaloota biyya alaati bitamanii galanii wajjin wal qabate hanqinni turan ni jiru. Inni kun bara kana xiyyeeffannoon kennamee piroojeektootni deeggarsa baankii addunyaatiin hojjetaman waan jiraniif meeshaaleen bitamanii galuu qaban kallattii sanarraa akka dursi kennamee bittaan raawwatu akka waliigalaatti gama akka biyyaatti teenya irratti kallattiin taa'ee waan jiruuf kun furmaatan argata.